Hayat bilbila kaasuu deemire bilbila kaasuu deemi taa immoo amala kana dhiisi amala kee sirreessii sin jedhee deemire tolega maaliif bilbila kaasuu dhabde bilbila kaasi amala kana sirreessi waa amala sirreessite malee na waliin jiraachuu hin dandeessu. Wanti kuni maali jechi kuni maali dhugaadhaayi maal jechuudha jettanii warri barreessanis jirtu yookaan immoo dhugaa keetii wanni kun sirriidhaayi jechuun kee waan jettaniif kanaafuu gaa dhugaadha waan jiruun dubbadhee gaafa hojii dalagnu sanii yaada kana bira kaayin ture kanaafuu gaa yaada kana bira kaayin ture isitu lafa kaayee deeme waan ta'eef kanaafuu gaa dhugaan dhugum wanni isin soba hin jiru. Tolega yooya akkam jirtu hordoftoota keenya jirra jirtu baga jiraattan alhamdulillah yaani jira ana obboleessi keessan jira isin jedha kanaafuu gaa har'a hoo maaliif dhufte jechuun keessa hin oolamu akkuma beekamu gaa guyyaa kalee viidiyoo wayii gadhiisanii miidiyaa irra na baasanii turanii san irratti gaa yaada keessanii fi walumaa galatti kana arrabsees kana faarsees kana gorsees ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jecha guyyaa har'aa koomentii isin barreessitan yaada isin barreessitan kunooti yaadni isin barreessitan kunooti yaada keessan koomentii warra na arrabsee fi warra na gorsellee warra ammas dhiisinaan jedhes warra ati bira dabrii naan jedhellee walumaa galatti warra na arrabsees warra hundaa'u galanni keessan bilisummaa ta'uu isin jedha ulfaadhaa kanaafuu gaa meegaa amma maalin dhufte akkamiin nu dhufte mee koomentiin maal jedha jettanii na eeguun keessa hin oolamu kanaafuu gaa koomentiin kanama kofalchiisus jira kanama gaddisiisus jira kanama gammachiisus jira akkasuma immoo ka gorsallee ni jira hayyee gamanumaan gaa amma gara koomentii kootti isinii dabra koomentii tokkoffaa wanni koomentiin tokkoffaan jedhu ati akkuma duraan dhiisetti dhiisii naan jedha akkuma duraan dhiisetti dhiisii bira dabrii naan jedhe namni suni haa ulfaatu tolega kana jechuun maal jechuudha akkuma dur dhiisetti dhiisii naan jechuun isaanii ana ammas rakkoo biraatiifis miti waan biraa uumumaatu immoo nama wajjin nama walitti bu'uuf osoo hin taane wanni ani dhiisuu danda'us duraanuu dhiiseen jira amma haala kanaan isii arguu kana kootu baasee na dubbise malee dhiisuun kiyya homaa rakkoon qabu gorsii isin na gorsanillee ulfaadha kan biraa immoo gaa yaanni biraas dhugaa keetii naan jedhan sobaa miti wanni dubbachuu jiru haquma jiruun dubbadhee malee sobaa miti haquma jiruun dubbadhee wanti waliin soonni waliin qabnu gaafa dur waliin dalaynu sanii waggaa lama kan sadii dura wajji dalaynu san wayaada kana bira kaayin ture ishiitu nan dhagayni koomentii biraa immoo maal jedha balaan buutee jedha homaa miti wanni balaan buutuuf hin jiru wanni balaa buusnuuf hin jiru balaanuu gaa yoo nu bira geette ni qabbanofti balaan hin buutu yoo balaa namni balaan deemu iyyuu na bira geenyan ni qabbanaa kan nama tasgabbaadha waan ta'eef nama ammas waan arge qabee olii gadi hin fiiguu miti dhugaa irratti hundaa'a dhugaarra dhaabbadheen dubbadha malee wanni balaan buutuu hin jirtu sin jedha obboleessa kiyya ulfaadhootis homaa balaan hin buutu abshir sin jedha tolega itti aansa koomentiin lammaffaa koomentiin afuraffaan immoo maal jedha si fakkaatee
Abboo ani koflandee jedha. Maaltu si kofalchiise mee balleessaki? Wanni egaa dhugaa dubbachuun badii yoo ta'e yani dhugaa dubbachuun koo badii yoo ta'u ta'e badii balleessiif moo dhiifama isiniin jedhaan. Saniifuu wanni nama kolfisiisu yookiin immoo si gammachiisee kolfuu dandeessa galatoomi. Yoo si gammachiisee kofaltes galatoomi. Gammachuun malee gadda Rabbiin waa didu. Tole egaa ammas itti aansaa koomentiin hedduudha beektanii jara keenya. Gariin kana na gaddisiisu gariin immootu kana kofalchiisu waan ta'eef walumaanuu kofluuf hin dhufe. Akkasiiti mee gara koomentii shanaffaatti dabarraa. Koomentiin shanaffaan maal jedha? Kiu jechuun ammaa jedha. Kiu jechuun yookaan immoo rifachuun ammaa wanni nama rifachiisus hin jiru. Dhuguma jirtu dubbadhee. Kanaafuu gaa akki biraa immoo homaa hin gaddinaas hin aarinaas ani waan jiru dubbadhe malee waan biraan dubbanne yaada kana mataa kiyyaa uumeen dubbanne waan ishii bira kaadhee waan ta'eef kanumaaf hin dubbadhee isiniin jedha. Tayyib itti aansinaa ati hoo eessaa dhuftee jedha. Ati eessaa dhuftee? Ani garrii dhufe gari ufuun dhufe duraanis numan jira miidiyaa irraan dhabame malee numan jira gari ufuun dhufnee numan jira asuman jira jedha. Galatoomi na gaafachuu keetiin obboleessa kiyya yookaan obboleettiiti. Tole egaa itti aansa koomentii isa torbaffaa. Koomentii torbaffaan soba kee dhiisi sirraa beekamaa jedha. Galatoomi obboleettiiti yookaan obboleessi kiyya. Namni ni yaada waan ta'eef waan yaadnu waan ta'eef namni ni yaada. Homaa hin dhiphatinaadha dhiphatinaa isin jechuuf hin jedha. Kun laallee haala jirus ni sirreessinaa rakkina hin qabu akkana isin hin jedha. Tole egaa kiu jechuun ammaa kiu jechuun afaan Oromootti gaggabuun yookaan rifachuun ammaa yoo takka wanni isin rifachiisus hin jiru wanni nama gaggabsus hin jiru. Waan jiru yaada jiru namni wal dura qabee wal sirreessa waan ta'eef wanni nama rifachiisus hin jiru wanni nama gaggabsus hin jiru. Ani homaa nama balleessus miti nama bal'isee yaadu waan ta'eef homaa rakkatinaa isin jechuuf isiniin jedha. Tole egaa kan biraa immoo ati hoo eessaa dhufte? Ati eessaa dhuftee nan jedha. Ani haarayaa miti. Miidiyaa irratti illee bakka hedduutti nagartanii jirtu. Haarayaa miti. Wanni yaada kana ol baasee miidiyaa irra na dubbisee haqa jirtu dubbadhee malee duraanis suman jira ima jira obboleessa kiyya yookaan obboleettii tiyya ima jira asuma keessa jira isuma achuma magaalaa isaan jiran san keessa jira amma yeroodhaa fi haara ishiitiin magaalaa biraa dhaqe malee numan jira gara biraatiin dhufne Oromoodha ammas saba biraarraan dhufne kanuma isin jedha. Wannummaan dhufee koomentii kana dubbisu na barbaachisiises yaadni wal fakkaataa waan dhiyaateef yaada kana dhugaa jirtu isinitti hima jechuudhaaf asirratti bahee kanaafuu bifa kanaan isin ibsuu barbaadeeti. Homaa sobaa miti dhugaa yaada kana bira kaadheen ture ishiinuu nan dhageenye waan ta'eef dhiistee deemte. Kanumaaf dhugaa jirtu sobaa miti jechuun hin jedhe. Tayyib itti aannaan malee koomentiin saglaffaan maal jedha? Maal jechuudha kunii jedha. Waa takka jechuun miti. Jaalallis duruu jira. Walli sunis duruu jira. Tokko jaalatanii tokko immoo jaalachuu dhabuunis waan jiru. Kanaafuu dhuguma jirtu dubbadhee obboleeyyantoo jechuudha. Itti aansinaan malee kijiba kee dhiisi atis jedhee ammas tokko. Kijiba kee dhiisi atis. Dhugaatti kijiba miti.
warri namanne hedduun waan jiruuf jecha dhugatti kijibaa miti yaada kana bira kaadheen ture akkuma isiniin jedhe akkuma dura haasaa turetti yaada kana bira kaa'ee kijibaa miti dhugaadha amana tole gaa ammas komentiin biras maal jedha nu galuu didee isiniin jekkoo fi miti wanni asirratti haasofneef akka isin bilbilan jala kaasuu deennaan miidiyaa kanarratti ol bahee malee waan akkana kana asirratti haasa'uu hin barbaanne obboleessi kiyya ammas maal jedha tish gowwa naan jedhe tokko maal kiyyatu gowwaa fakkaatame hayye gowwaa jettus shaaxira jettus maaliif jechuu danda'e kana ani homa jiruu dubbadhee waan naquuqeef jecha kana dubbadhe malee sobaa miti dhiifama jechuun isin jedhee warri naaroftanillee ulfaadha homa kana jecha isinitti naaru ulfaadhu atis obboleessi kiyya gowwaa kanaan jettes galatoomii ati mataa kiyya